waan biyyaa bahee dagatee qinxirii qoree baasee bar qoree irra baafte ilmi namaa indo gongoraa ammas ilmi namaa kun waa dagataa kanaafuu fagaattii keenya dhaabbatu jennaan galgalaaf ganama. Dogongoraa miti wajjin aadaa godhatte faashinii godhatte laal takkatti osoo salphattee tuuwwaniif barnoota taatuun amma fardaa bahuutu qabdi fiidaa shamarran teennaa ta'uu qabdi fiidaa shamarran teennaa ta'uu qabdi. Haa ta'u malee kan fuudhee bulaa biyya kanatti dhaggeeffadhaa. Naam. Ayyee. Taataappii koppiileetii godhaadha. Ayyee. Wah, tokko wallahi tokko dhumaan isinii dhaama. Inuma rakkatina. Maaliif jennaan amma kaleessa edem waliin harkan kaleessaati. Edem waliin kan kaleessaati. Gurbaa wajjin hojjetanii jimaanii keessa deemaa jirra. Taaskiidhaan. Wanti wayii ta'ee nu mudate. Waanuma akkasiiti. Wanti wayii na mudannaan iyyii kunuu akkana akkanaa mi'eessitti duuba sanatti ammaan jedheeniin. Gurbaan taaskii oofa ijoolluma keenya. Kanatti si ati kana hin maalirtaa jedhe nu warri taaskii argi oofnu wanti nuun argine hin jirru naan jedhe sa'aatii darbaa kana sa'aatii torbaa kaasee jedhe warri halkan dalanuu jedhe yookaan immoo kan sa'aatii biyaan sa'aatii ja'a kaasee jedhe amma ifarraa sa'aatii kudhaneetii wanti nu argaa jiru waan biraati jedhe hiigalee Ayyee. Wala Bangali, wala ijoollee Itoophiyaa, nama Itoophiyaa warra taaskii of nama faa taaskii keessa bu'ee waan akkanaa fedhaa hirtaa. Feetaa jedhanii yoo barbaadde mana naamin jedhanii nama si gaafatutu jira jedhe taaskii keessa bu'anii. Haala fe'anii deema. Bakka talbaajii ta'e walumaa galatti hin kadhatanii jechuudha akka talbaajii baatirii si shashanii magaalaa keessatti. Isaan silee bakka wayii. Bakka talbaajiin magaalaa keessa taatee jedhi kaati. Walumaa galatti erga kadhatanii. Dhimma sana mudannoo isa kootii sana qallaal goonee ilaalle jechuudha. Kanaaf wannaanii. Waan barbaade ta'uu kaaminuu yeroo manaa bahee fi yeroon inni biyya namaaf keessa jiru inni kun baay'ee ho'aa haaluma biraatti ilaaluu wayyaa jala deemu amma mataan dhugu. Walumaa galatti. Namni 54 kun namni 55 kun taappii godhaame billaa aleek koppiliin godhaame al takka rafinaati. Waalaikum. Rafinaati taappii godhaame sagaleen jiru. Yalla koppiliin qabadhu. Koppiliin qabadhu meeshaa qabadhu meel takka. Salaamata jawab dulu ummato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koppiliin qabadhaa. Waa qabdee jarbaa fi mucaa kanaa. Koppiliingi sheerii qabadhaa al taqqamee ajandaa na hawwuuti. Eso wallahi billahi. Sagaleen hin jiru koppiliingi godha. Kan kana Ayyee. hunda isaa. Ayyee ridiyye fooloo walitti ergaa warri gasiirraa fooloo walitti ergaa manni illee nu baraaruu danda'a. Oromiyaa ati maafama keessa gadi badda rabbi si haa fudhatu. Oromiyaa keessa gadi badinatu. Dalagaa waan hojjetuuf hibe. Dalagaa hojjetaa waan deemuuf. Keessa gadda dalagaa gizee hunda kana gadi buufamta Oromiyaa waliin jibbine gassi waan nuti keessa gadi baddu kanaaf iyyi gassi buufama. Dalagaa raifin na buusu wayya dalagaa dhaabadhaa dhaadhattiya. Warqii surii jette faranjiin. Addee wanti dalagaan maal obboleessa kiyya murteessaa mire. Kalau orang dari sini belum ada, nama turun mulai jalan teh, biar ada sih kan sini udah.
Ayyee rakkoon qabu sheer koppii linkii godhaa. Ishee itti fufi gaa emee ridii jegaa mee yaad nutti kennu. Mee waa jedhi gaa. Jedhe. Yosef Ababona Mulu. Kanaafuu yoo ta'u amma nan galgala kana isaa. Elaa. Kamtu? Ani inda abdii maalanno wannan seetti mu tokko yoo jiraate shamarran baangaalii barte shamarran suudaanii barte qajeeluu hin dandeessu. Sini gale. Warri deeman adeemanu warri jirtan immoo adaraan deemina. Dhattanii bobaa suudaaniitti bobaa baangaalii bartanii jennaan akka waan gaaguran beektanii miti gaaguratti waa ulameeti jarattiin waa qabdi jara keenya. Gaaguratti beektanii. Sagalee qabadhu sagalee qabadha faaya sagalee qabadhu Allahu akbar maal abdi Gaddar bibarura fitani bobilla aleek. Tokkoffaa irratti mataan kennanii waan carraa jiru hin dandeenyu. Amma sitti darbutu qame wallahi. Shamarran baangaalii suudaanii barte. Kan suudaaniin itti guuru kan baangaaliin itti guuru yoomillee dhaga'uu hin dandeessu jara keenya. Yoomillee kana jala mura. Gurri siillee afaan keenya dhaga'u. Afaan Oromoo kan dhageessu jarri. Yaa zool, yaa habiibti, yaa galbi. Inni immoo gaafa barbaade ayilee xalaaq harram jettu suudaaniin. Harram taxila minal beete dhaaniin. Mana kiyyaa baate jedha. Yeroo matti ol deebi'ee jecha. Sii galee akka barbaade kabbalee akka barbaade dhiiteessuma wajjin kan isaa dhageessi malee kan kiyya kun ittiin dhaga'amu. Lammaffaa shamarranii baangaalii barteessa akkuma kana warri jirtan immoo hin deemina baangaalii bira wanne jiru nu biras jira ilaa amma nu tola teenya alhamdulillahi rabbil alamin bilbila kana hin fayyee waan garaa garaa ilaaluu jammarreedha sin gammachiisuu dandeenya jedhe keenya moo gammachuun irraa dhabdanii warri deemaa jirtanus immoo hin dandeenya mullaayi yoo nuyi amma kaanee waan biraa goone abdii waan biraa gorsi ni dandeenya san jalaa dhaabe ka danda'u maal Ayye ishi rakkoon qabu nusi hin dandeenyu hin dandeenyu hin dandeessan jechuusiiti maani nuuf ibsitu meeqa irratti qabnaati bar asaa baan dhorkan gala dhorkan malee mee ganna kene mootaan mee dubbadhu lubboo yaa mootaa tokko Gara bar hin dandeessan jechuun kanarra darbe jechuun hin dandeessanuudhammoo maali kanatu kana kun Kan abdi kan dandeenyaa fi bar oomishaa irraa bar wallahi kan isii mudatee ture sun hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti kan gatti fufi. La waan faayoon jettee fi siniin gale dhiisa. Faayoon waa biraatiif jette abdiidhaan waa biraatiif jette siin. Abdi akkana. Anaan jedhaa jirtu rakkoon qabu. Kan isii mudatee ture sun kan isii mudatee sun naman siimne waan ta'eef abdi keetti fufan. Akkasii. Kanaafiyyuu Suudaanii biran deemina. Suudaaniin karaa biraa sin barsiifti laama. Karaa biraa jechuu yeroo jedhu karaa biraa urataa biraa sin itti baafti. Sini galee nama biraa bira taa'uu hin dandeessanu. Gorsa akkasaa gorsa mee dubartiin kee dhagaan jirtu. Sini galee Suudaanii bira ennaan dhuufuu qabachuu hin dandeessanu. Siniif galee makiinaa kee jaltee seenaa wajjin deemuu hin dandeessanu. Suudaaniin isin balleessiti, sin cabsiti, qorichaan sin xuxxi. Wallaahi isa dhugaan sin itti maara. Kun nagarno. Ni galee mataan keessan illee akka yaadu sin hin gootu Suudaaniin. Suudaanii baangaalii bira nagina. Rabbiidhaati baangaalii kana amma surree baangaalii kana fa'i yeroo bira dhaxxanu nima hin qaaneffattanu. Baangaalii jechuun bari nama nyaata hojjetaa quba iddoof nyaatatti deebisu wallaahi billaahi. Ni galee kanaafiyyuu akkamitti dhungattu moo afaan maaliitiin walii galtu yeroo taappii gootanunu waynee jettu moo afaan jaraatii bartanii afaan jaraatiin jaalala keessa mi'eeffatu moo akkuma du'aatti jala ciiftan miira qabaa wanti kun miira qaba amma ko jaalalumti illee afaan ol yaasaanii yoo jiran jaalalli mi'a yeroo waan sana faa godhamu afaan maal yaasobtu moo callumettanii akka reessaatti ol jala ciistuudha gaafiin kiyyan kun dhugaa rabbi moo afaanuma jaraatti qas jedhii suuta jedhii bareechi mi'eessi jettanii gaafattuunis gaafiidha waan ta'eef warri deebi'anu yeroo sana afaanuma keenyaan haasa'ama. Ilaa yeroo ammaa keessa yeroo sana afaanuma keenyaan dubbatama afaan Oromootiitti caffama habiibi hin beekti.
sini awan dia dia Bangali amate me kaka amato domo se sarabi benne yu jala chifti ka panu mormotin kesu me patti habibi mal rabbi si koda asi kanammo wallahi bangali amato domo se sarabi tak inuman bartu bar wallahi inuman bartu mata kenya kan adda ti bar shawarre amma se ka binga summe se apanu mormotin Amari papa amaga linki godha giititti bagana gaannuuf tanaa dhufu siin jenneerra. Wallaahi. Dafa. Kana udah kan mantan jadi anjir mah pernah itanu. Wallaahi min barata abaaba tokko darba fayyaan keessan darba manichee waa gaafateera. Maal gaafataa min bara torba gaafate abaaba tokko abaaba kanatti namti jedhan ani ankeetaan qabu silaatu attan fite deema oonami waa tokko darbate min barataa jedha waa ergaa jedhan deebinis naada be bar sila samoona kana bari enna jandaa kana giiftii guurreerraa abdiin waa dabe wonneen ginarraa kaa'an jiru bar wantichaan mana sajandaa waatiin irraa kaa'uu didu adda faa giiftii nan guuran ture adda fa'i adda ganama faa giiftii baay'een guuran ture beetta adda fa'i ganama silaa guurameera nama 670 maaltu dhufe ganama Samiti jok. Ada guyaan kooti nolo. Engada tuktu ini kan kona jala aku baca agak dibuse. Amma bota baba wana gini. Tidak major. Aye. Akam bara. Ini indi sati direct. Ababu makai sadar domel. Ready Raiso. Dubada. Gitu 3 share gadume. Namni kun dubatan. Kan jechu barbadu warra Bangaalitti kan yeerumanu warra Paakistanitti yeerumanu akka nama kaabaa rabbii diigeetti ilaalla jara akka warra kaabaa diige warra abiraasanatti ilaalla jechuudha. Duunaan hin awwaallu dhukkubsannaan dhanneen gaafannu firooman qabnu biyyummaan qabnu birrii du'aatii fi birrii waa hundaa qopheeffattee lafallee bakka itti awwaalamtu haa qopheeffatan. Dhugaa rabbiiti bara. Nu keessa singaliin du'aan jira safayyaatii miti. Akkasitti nu keessa abaan warri dhaqanii kophaatti ba'anii akka abraa lama shitta jiraatan. Raisu dhaggeeffadhu. Qeerroon karaa cufaa ture. Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti, Bishoftuu keessatti Oromoo qulqulluusitti fakkaataa jira. Suudaan irraa dhufe Habiibi. Suudiirraa galee bar. Oromoo maal takkaatti karaa beekan amma bar biyya keenya keessatti. Qaaleensi amma kan Addis Ababa 7 dhaabattee moobaayilii borsaa nama fuudhaa jiru. Kan Jimmaan moobaayilii borsaa nama fuudhaa jiru. Oromoo si hartaat. Ayyaa miskiina kan kun. Habiibi bakka meeqa jedhatee dhufe bar. Iddoo meeqa jedhatee dhufe borsaa nu gala bar. Baay'ajiidhaan kan nu saamaa jiru sabiyyaa irraa jedhatee dhufe bar. Intini miti bar. Qaaleensa jireenyaa kan buuse Suudaanidhaa dhufe. Baangaaliidhaa dhufe dhumnee jirra bar. Hin jirru warri biyyaan buqqifataara bar. Buqqaa jirra biyyarraa. Mucaa jalaa fudhatee galee ma Paakistaniin. Maal mucaa miti kun gaarii. Fudhatee bada ilmoo fudhatee bada ilmaan sadii. Fuutee biyyatti galuu ishee duraalesee fuudhu. Salaamu alaikum jarri keenya salaamata. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akka goonu nyaanuu walii galaan jiru wani nu jechuu qabnu. Nyaajii nurra akkataa irraa. Ayyee dubbadhu Raisu. Carraan kan Raisuuti. Anda geessan. Sagalee qabattee jirta. Raisa siyyiitti deemu. Siifan moo yaada tokko yaade beektaa? Ijoolleen kun sadanitu biyyatti galtu guddatte biyyatti galte sila ada talaata sadii rukutti beektaa waraanatti argamte. Aki ani immoo aadaa babbaa ollaa rakkisuu galti. Ollaan abbaa mootummaan amma doktora biyyan ilmaan Suudaanii kana ilmaan Baangaalee ilmaan Paakistaanii kan qobaarumatti garmeeffatee waraana lafa kaa'achuu qaba jara kan gizee waraanni kee jara ergata kalaas taa'e. Obboleetti diqaalaan biyyaa iyyuu godaanaa yoo dhokaa'u dhabee ciqqamaa jira mekkoo amma nuura guddinnatii sababii maalii bu'eessaa ta'a jara godaanaatu biyya kaasuu kaa'ara. Saasitti immoo dabalaanee waraanaan dhalaata nurraa eedu eeggachi teessee. Ganaa isa ganaa jiraattee duutee siin beekamtii isaanii.
Ayyee. Kan hin jedhu amma booleedhuma buufatatti manni fayyaa tokko dhaabbachuu qaba wanti dhiiga marammare yoo lammummaa Itoophiyaan qabaan akkana biyyummaa ofiitti akka hin deebi'u. Mara bar takka mara budi sesudanni. Takka mara yo di mara kenya mah galgala jurung kenya mara do nutuyu mara rakkoon qabu isiidhuma waa cikaa dhaadhaani erga ilmoo galfachuun oolle biyya. Dhaqanuu jibbitanus dhaggeeffadhaa bilisummaa amma biyya Itoophiyaa irratti dhufe kana Oromoon tokko aarsaa irratti hin kafalle na dhaggeeffadhaa miitii qabadhaati. Oromoon naqee hedduu hin jiru. Oromoon naqee waraane tokko illee hin jiru. As raggicha namni nagaraachu. Kan biyyattii waraanee Oromiyaa bilisoomse diqaalaa Suudaanii irraa gale, diqaalaa Saawudii Arabiyaa irraa gale, diqaalaa Dubaay irraa gale. As raggicha namni nagaraachu. Diqaalonni kun ija jabaatti si galee wanni siin dhimma tokko qabdu hin jiru siin sodaattu jechuudha itti cabsiti baafeeti kanaafuu diqaalaan nu barbaachisaa hin jedhaan akka kiyyatti min tilaallachu asaabeen qayyirraala wasinyaadha yaada kee jijjiireen jiraala diqaalaan nuuf aggalanu nuu kabajamuu qabu biyya keenyatti galanii biyya keenya bilisoomsanu sini galee biyya keenya dhaqanii waraananu wasinyaadha maa beekte akkasuma hin jedhan deema eeguma jechuu feeti akkasii heeruma hin jetta la warreeruma ni dhalan hin gatiin warri heeruma dhaggeeffadha waa wayna sabee kabir yeroo na sabee laalu dubartii 30 irraa ijoollee 3 ni sabee laal ijoolleen 3 dubartii 10 irraa 30 dubartii 30 irraa 900 900 kun waraana meeqa boojii akka danda'u sabaa lala asibut kanaafuu Oromoon kana booda du'uun qabu diqaalaan Baangaaliitiif diqaalaan Suudaanii dhaqee waraanuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo isa ta'u waraana mootummaa isa ta'u dhaqee biyya keenya bilisoomsuu qaba Oromoon du'uun qabdu kana booda warroonni Suudaanii irraa argachaa jirtan Baangaalii irraa argachaa jirtan eebbifamaa Waaqayyo sin jaalata ammas itti fufa ammas ilmoo nu argadha nu waraanatti arganna yaanni kun naatee jiraan akka kiyyatti taa'ina sabee namni achirratti waliif gallala erga akkas ta'e biyyatti erga galchuun oollee ila achirratti waliif galla erga biyya galchuun oollee ilmoo sana fuutee maatiitti galchitee maatii rakkisi maatiin siqaayii keessa jirti rakkina keessa jirti liqiisa ittiin ergite ilmoo ittiin ergite intala ittiin ergite sanaayyuu hin kaffalle intallis idaa namaa keessa jiru jarri isa taanaa biiroodhuma Finfinneetti mana oolmaa daa'immanii jiramu maal isa bakka sanatti mazaagajjaatti kennitee galtu achitti guddatu maashaallah aleeka yaada bareedaadha kunis. Maatiin nama qofatti buuteen galin. Inni kun diqaalaa Suudiiti. Inni kun immoo kan Baangaaliiti kan Paakistaaniiti. Jedhee daftara tokkotti galmeeffatee achumatti mana tokko banee fi achitti walitti qabee guddisee achuma waraanatti erguu qaba malee wanti namaatti itti kennee rakkisuuf hin jiru beektaa. Akkasii walitti waraantuudhaaf. Kana karaa rafannee ammanuu. Nuteera mootummaan keenya durumaanuu Suudaan irraa yoo argattanis Baangaalii irraa argattanis kottaa galaa jedheera. Kanaafiyyuu jennaan Oromo sagalee tokkoon iyyina diqaalaan nu kabajamuu qabdi diqaalaan biyya keenyatti galuu qabdi mootummaan biddeena godhuufii qaba biyya keenya waraantee biyya keenya bilisa baasuu qabdi waraana bakka guddaa kanatti gara Tigraayitti gara Faannootti ergamti jechaadha siniif agalu jechaadha wallaahi sarqaati bar waraanni mootummaa Suudaan Daamaasseree kan jedhamu diqaalaa leenjifata warra godaanarraa leenjifata warri godaanarraa akka haajuujii maal jedhama gilaazun shidaadun warra jedhamu sanaan balaa tokkoon sodaatanu shaddaatti hojjetu jechaadha Aadaan qabani abbaan qabani akka barbaadan godhanii biyyattii qaxaqaxaa jiru ammallee jechaadha. Ammas nummoo huunni akka kana nu barbaachisa. Yoo maallaqaan bituu ta'e illee mootummaa keenyaan walii gallee mootummaa keenyaan tokko taanee diqaalaan Baangaaliitiif diqaalaan Suudaanii akkasiin mirga qabaattu akkasiin mirga biyyummaa qabaattu Oromoon sinuma guddifachaadhaan beekama biyyattii keessatti bakki qubatamu kennamee fi manni kennamee fi nyaataan dhugaatii kennamee silxaanaa guutuu qabattee biyya kanaaf loluu qabdi. Diina kana dhabamsiisuu qabdi. Juuntaa biyya keessaa dhabamsiisuu qabdi. Tigree biyya keessaa dhabamsiisuu qabdi. Kanaafuu diqaalaan biyya keenya keessatti diqaalaan Baangaalii Suudaanii mirga namummaa qabaachuu qabdi jechaadha. As raggicha nama garaachuu. Hin galti gaafa galte biyyattiidhaan waraante jechaadha. Kanaaf biyya keenyaaf loluu immoo kan nu barbaachisu nama ija jabaatu nama garaa jabaatu nu barbaachisa. Mee warri diqaalaan kabajamtu jettan lakkoofsas barreeffadhaa abdii fooloo godhaa kan naantee gaana nyane zaare qaxiyyaan wasinyaan yataaba waaltaa darisin siyaasa beekaa jechaadha. Ajandaan jijjiirameera. Ilmoon qaalitti keenya galuu qabdi. Biyyatti nu galuu qabdi.
biyyatti nu galuu qabdi. Falmamuu fi biyyatti galuu qabdi daa'imni biyyatti galuu qaba. Dugda si والله لا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي جرينا ما بنقول Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Video baga nagaan nuuf نابتاي والله جيتش أبيه كنا نابتاي وربي نابتاي ما شاء الله أكاسي أباتي of course نوغا كابدي مجانكي يا نوغا كابدي ورانا تركي فإرقنا قد فندي بالله نابتاي أبو ما تانا abdii guddina galcha abdii guddina galcha Saati moderator namni guddina galcha. maa qabdu Okay. moderatora ka'alee moderatoraan qabdu Qabaa asirraa na yaadda. tuttukii arfanuutii nu qabda sheer koppi linkii godha sheer koppi linkii harka keessa mul'isa Galuu qabdi. sagalee taana qaama seeraa keessa jirta abdii mucaan qaaletti kanaan nu galuu qaba waraanatti ergannaa ijoolleen keenya qoftiin dhumini nu gargaaratis nuuf galu wanta kana dhum jiru sheer koppi linkii godha sheer koppi linkii harka keessa mul'isa Asaakii addaan hin kutu asaakii yan itti hubaa. amma maasitti fakkaate asirratti wanti isin beekuu qabdanu biyya kana keessatti waa'ee lammummaan haadhaan hin kennamu biyya kana keessatti. Amma mucaan kun mucaa koo naaf deebisuu paaspoortii Itoophiyaa faatti baaseetiin ture mucaa isa jalqabaatti jechaa jirti. Inni sunuyyuu yakkadha. Yoo xinnaatiidhaan waggaa 10 adabamuu dandeessi qaalittiin kun si galee. Paaspoortii Itoophiyaa seera malee lammii biyya alaa tokkoof paaspoortii Itoophiyaa dhalootaan Itoophiyaa miti. Namni mucaan kun dhalootaan Itoophiyaa miti. Abbaadhaan Itoophiyaa miti. Paaspoortii Itoophiyaa baaseefiin jira. Jechuunis iyyuu yakka akka ta'e hubattu mucaan sun yeroo isin haasoftu dhaggeeffachaa ture. Kanaaf immoo seera Itoophiyaa yeroo garaa garaatti tumame dubbisuun gahaadha. Seera Itoophiyaa yeroo yeroon jijjiirame dubbisuunis gahaadha. Kan bara dhiyeenya kana immoo seerri haaraan bahe ammas lammummaa sadaffaan kennamaa jira. Lammummaa sadaffaan sun immoo lammii Itoophiyaa. Mirga jiraattummaa erga qabaatee rakkoo hin qabu. Lafa isa ta'u manarra isa kaanu lafa isa kaanu biyya keenya waraana biraa bakkeedhaa fiduu keenyarra akka haadharraa dhalatan haati jira Oromoo waan taateef dhaqanii Oromoodhaaf waraanuu qabu ijoolleen kun. Jireenya tolaa bicha jiraachuu hin qaban biyyattiidhaaf hojjechuu qabu. Biyyattiidhaaf aarsaa kafalanii biyyattii keessa jiraachuu qabu. Kanaaf ijoolleen keenya Suudaan irraa dhalaa jirtan Baangaalii irraa dhalaa jirtan biyya keenyatti galfadha. Anatu siniin jedhe. Mootummaan keenya sinsimata rakkoon hin jiru galchaatii biyyattiidhaaf dhaqaa waraanaa. Shanee kana dhaqaa galaafadhaa jechaadha. Lafa qabadhaa. Lafti Oromoo bal'aa dhalaa jiran. Kanaafuu mirgi diqaalaa kabajamuu qaba. Agaltu rakkoo hin qabu. Jaallattee diqaalaa hin taane waan ta'eedha. Anni kiyya kana malee paaspoortiin gurraachaa ta'e dhangalchuun. Galaa ijoolleen Suudaan irraa argatan, Suudaan irraa argatanis, Yaman irraa argatanis kabajamuu qabdu galtanii biyyaa waraanaa garuu biyyattiidhaaf garuu aarsaa kafaluu qabdan. Yaanni kiyya kana abdii. Itti fufi raayisu. Kana irratti tu yaada kenna jechuun isa gaariidha. Naan eddee hundaayyuu nuuf agarfamu akka sagalee taatanu dhufa dhaqanii haadha jiraatii dhaabbachuu qabu. Utuu jarri bakkee jiranu jechuudha. Haadha jiraataa harki murame utuu jarri bakkee jiranu jechuudha. Abbaa maal ta'e garu abbaan aanee barbaade jechuudha bakkeetti gatee baqata. Haati eddeetti gattee baqattu hin qabdu waan ta'eef waraana jechuudha haadha jiraa miidhaa jiru dhaqanii guddatanii
Lolluu qabu hin guddifna achitti gargaarra bootaan kenninaa fi nama illee kenninaa fi lafti jechuudha bal'aadha Oromiyaan bal'aadha waan ta'eef kanarratti deeggarsa nan godhaan itti fufaa. Miziraa hojjetan obbo Miziraa hojjetan. Maziraa hojjetan Oromoon guddifachaadhaan beekama. Oromoon hin guddifata. Durumayyuu Oromoon guddifachaadhaan beekama. Oromoon ammataadha. Oromoon kennaadha waan ta'eef kennee ammatee Oromummaa kennee fi biyyattii keessatti mirga qabaachuu qabu. Haati jaraa Oromoodha. Lafti jaraa Oromoodha. Sijjammar Itoophiyaan iyyuu himmiyyeedha malee abbaay'ee miti Itoophiyaa rumtechaadha. Kanaaf galanii Oromummaa fudhatanii cuuphamanii Oromummaa fudhatanii biyyattii sana keessa jiraachuu mirga qabu. Garuu jiraachuudhaaf garuu biyyattiidhaaf loluu qabu. Biyyattii hin lolu jechaadha. Xalaata dhufe diina dhufe biyyattiidhumaa wajjin deebisuu qabu. Kanaaf biyyattii keessatti amma aarsaa kafalanitti immoo Oromoo jedhamu. Oromoon duruma immoo lafaa kaasaa, hin guddifataa, hin hammataa, hin kenna maal kan jira kana maal ta'e guddifachaanis gahee dhaabbatamoo aadaanuu durii kaanee ijaarame keessatti beekamne waan ta'eedhaaf Oromoo na guddifatu. Daa'imni mucaa kanaa biyyatti galee gaafa gudda daa'ima sadii ilaala. Amma irra caalaa yeroo daa'ima baay'isnee ilaallu daa'ima hedduutu biyya namaatti nu jalaa badaa jira. Aadaan Oromoo abbaan Baangaalii abbaan Suudaanii kan ta'e jechaadha. Daa'imni kun mi'a sabaa ilaala. Daa'ima 51 yoo arganne tola waltummaadha beekaa jara keenya tola waltummaa rabbiin tole kan immoo hojiitti hiikuu qabna. Daa'ima 50 jechaadha. 50 yeroo shanii baay'isaa 250. 250 gaafa dhaqee biyyattiidhaaf dhaabatu biyya keenya kana bilisa baasuu danda'a. Maaliif diqaalaa cunqursituu sinin jedhaa jirra. Siniif agaruu jecha. Isiin kun immoo nda'umni kan qabaa. Abdii eda iccitii wayii dhufe gara nama soddomaa wajjin hin jira jedhanii yoo soddoman sana ari'achuu danda'u soddoman sana ari'achuu danda'u soddomaa oltu dawlaa wajjin hin jira kan itti heerumee jaarsaaf jaartii ta'ee jiru jedhamaa buleedha. Iccitiin kan keessoodhaan nu qaqqabe. Soddomaa oli namni nu beennu jedhanii maali? Hundee? Akkamitti mari'atama? Akka akkoon keenya akka kan keenya nutti maanuu guddisanitti guddifachaa namti biyya keessaa kan buna funaanuu dhufee nu biratti hafeyyuu mataan irraa haadame kennaan kennamee fi akka guddifachaatti mataan addisiin achiiqee biqilee guddifachaa ta'ee jiraata. Kanaaf anis kanan jedhu mootummaan mana tokko Finfinneetti jara kanaa walitti qabee akka magaaziniitti mana tokko guddisee ijaaree jechuudha. Warra Suudaan irraa argatu, Baangaalee irraa, Paakistaan irraa argatu kan achitti naqee mataa jaraa irraa haadee akka guddifachaatti nu guddisee waraanatti nu erguu qaba. Nu eeguu qabdu jalleen kun. Tu jara jirtu Oromoon dhumuun qabu. Jennaga. Warra biraa dubbaddaa. Mootummaan kunis immoo suusu qobaa isaan guddisu. Mootummaan kunis qobaan guddisu. Maal gabii sirraa kuteeti malee qobaa isaa guddisaa jiru mootummaan kun maal godaanaa walitti taree kan guddisaa jiru qobaa isaa guddisaa raseete sirraa fuudhee gibirii humnaa ol. Siifani lubbu. Obboleetti dhaggeeffadha. Ati Oromoo qulqulluun obboleessi kan kendu obboleessi kan koondoo obboleessi abdiin duu obboleessi nama kanaan duu obboleessi Oromoo qulqulluun duu. Jarri kun immoo ofii kootiin ofii yaadeen suusiyyee ofii kootiin yaadeen amma yoomitti waggaa meeqa biyya ormaa keessa ture abbaan koo achi waa sababii abbaa kooti gibirii nama kan humnaa oli jiru anasii damooza koo jee tokko hojjedheen gibirii jaraa kaffalaa. Anasiif gola madaamii keessatti dhala malee hafa gogeena fa'a diqaalaa barandaatiif godaanaadha adeetan maal jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo isa abaabayyuu keenya akaakayyuu keenyatti badii buluu qabna. Maaliif beektaa jaratu guddifachaa jedhee biyya biyyarraa guddifatee nu argisiise. Haa guddifachaa ni warra barkaa baabaa siinuu kan guddisaa jirtu. Banajini dhaggeeffadhu siifan dhaggeeffadhu. Nooradhaa bareedduudhaan isiniin jedhan nooradhaa bareedduudhaan. Kaffaltuun kaffalta malee dhaggeeffadhu wal waraanna malee nimati waraanuu itti banna malee jechuudha. Giddeetaa kaffalta malee ati biyya keessaa maacaalte kaffaluu didda morma kee qabee mootummaa sirraa fuudha ijoolleen isin galti hin guddifamti biyyattiidhaaf hin waraana waddadaachuun xallaachuun akkas hin kaffaltan siifan. ለዚህም ችግር የለኝም ወንድሜ ወራቲ ገለን ጉድፈሙ ወራነቱ ነው ergamu giddiin guddifna maal godhame ho
Ijoolli madaamii isinii tasmaamee. Lamman tokko nan gabbadara laga Ammallee kiyyatti. dabalaa nu argadhaan isiniin jedhan gara kootiin. Dabalaa nu argadhaan immoo nu fuudhaa galaa immoo bakkeetti gattanii hin galina. Nu fuudhaa galaa. Tokkoon immoo- Paartii jechuudha bootaatti uumannee guddifanna hin gargaarranna. Buusii buufnaa fi Inni biyyaa haqimaachi. Inni biyyaa yoo haqimii keenya balaayii ta'ee jira. Inni asii ammoo itti fuudhamee galamee naan chiggirii guddaa nutti fidaa jira gaa. Nu amma yoomitti golla namaa keessatti amna koo. Ani ofiin yaaddee malee koo ani godaanaa namaatiitu hin ta'in ofii kooti. yaa rabbi walitti naanak yaa rabbi walitti naanak yaa Maal rabbi walitti jechuudha naanak kun? yaa rabbi walitti naakaas yaa rabbi walitti naakaas yaa rabbi walitti naakaas rakkoo qabu. Abu maali ta'ee godha yaa rabbi walitti naakaas Siifani dhaggeeffadhu. Ati waggaa dhibbas hojjedhu waggaa 80 hojjedhu malee jaalattee jibbitee ijoolleen Suudaanii, ijoolleen Baangaalii, ijoolleen Paakistaanii Itoophiyaatti jedhu waa hin biyya suusiyyee biyya dawalaan jirtu muuziin kiiloon 120 ta'e haajama maal haasaa jirtu isin Abibti amma ana jarri waa biddeenni kiiloo tokko birrii 50 ta'e fadde deema namaraan hin dhaggeeffatamu waan akkamitti waliin haasaa shaayee koon danfifadha shaayee maali dudalaa kun waan nyaatarraa nama fitaakko Uzeefin mata sagalee walitti qaban nama Uzeefin isa jireenya Baangaaliitti Paakistaanii uummata gubaaronni boshaa gubaatti dhugula qaara. isaa miti godaanaan biyya keenya nu akka seenaa asii achitti dhaqaan jedhaan immoo inni biyyaayyuu kaasee ol teessisaa jira nabbaa qabu nabbaa qabneyyuu ol xinqaa jira inni asii Siifan jibbinu gargaarti. Siifan jibbinu gargaarti. sababii maalii nuur waddinnatiin dhufe isinitti fakkaata sababii maalii si haa jirtu sun sababii godaanaatiin ikkoo joo mangistiin tola bootaa iree magzanii godhetti kennaara si haa jirtu inni sirra akka teemikkoo indee koptii linkii godhaa gaarka keessan lafaan qabaati inni waa iyyisii soosin birroo hin beeku waan saapportuu hidhuu galchaa Siifu. Suusu. Wayyee. Akkana irraa kana taa'e. Waan iyyuu bootaan qabdu magaalaa Finfinnee keessa mana kennamuufii qabattanii nurratti dhaaddachiistu yaaki. eessaale Boris kennamuufii qaba. Maaliif kennama beektaa mootummaan achitti mana kenna. Waraana keessatti guddisa mana kennaa miti keessatti guddisee mana Dhaggeeffadhaa jechaadha. namichi Ammumayyuu jechaadha dhaggeeffadhaa. Ammayyuu kan magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa jiru ijoollee Suudaaniitiif ijoollee Baangaaliitti jaalatu barandaa bulaara dhiqo. Barandaa bulaara mana fooqii keessa taa'anii. amma abdii akkanatti koo isin baangaalitti heerumaa jedhaa jirtu mikkoo egaa nus baangaalitti heerumnu karaa nuu banaa jirtu mikkoo heerumnuus bakka Neerminaa. Warra heerume jedha. Warra heerume dabalaa ilaalaa. no kun ikkoo heerumaa jedhaa jirtu karaa nuu bantaniitu bakka ndee an riikoordii kan amma qabadhee naan ka'een tokko Nu amma ijoollee barbaadaa jira jechuudha. Ijoollee guddifannee waraanatti ergachuu barbaadaa jira waan ta'eef. Amma akka goonu bu'aan isin goota. Akka barbaade dhalchiisii waraanatti ergadhatu immoo dhalchiisii waraanatti ergadhu ijoo billaa riiqawaan isin namicha kana beeku dhagaa jo eda baangaalii nama shantu fooloo na godhe jo dhagaa baangaalii nama shantu fooloo na godhe mana kanatti obillaa hikkariin namicha kana beeku ta'uun na bada. Ana amma tokko dhufte sagalee natti qabde kee faala kaaxaayee beena naan jette. Haay tokko haay jette nama shantu yee fooloo na godhe wallaahi soba si'aatu wallaahi asittee da wiin jedhe kaa. Haala Oromoo bira jirti sana bira. Oromoo bira jirti. Akka goonu amma du'aa wanti nu goonu yaa rabbi kiriidha dichi. Dhaggeeffadhaa Tokko kitaaba immoo bareedaa kan giiftiidhaan na badhaasaa tureem duraan giiftiidhaan naaf uzee fi kana giiftiidhaan na eenyu jedhaa tureem duraan hin badenne. Na qoy mee sii furabbee dura isa maan jettametu. Akka goonu amma du'aa isin kadhattanu kiriina cabsee haa dhalatu ilmoonii jedhaasin. Kiriinni hadidu malee. Kiriina dhagayni haa dhalatu ilmoon. Dhalatu dhugaa. Adiidu daangaa cabsee nuufa dhalatu ijoollee nuufa dhalatu nuufa dhalatu. Yaada kiyyatti ijoollee kana ta'uu dide beektaa amma biyya Saudi Arabiyaa kana keessa namni dimbarii daarii eegu nama gurraacha araba gurraacha kana ta'e qabeettaa cimina qabu. An amma isinii jedheetani malee Oromoon kittuu mana barumsaarraa kutamee namni barumsa kutaa 8 baratu kutaa 12 baratu barumsa irraa kutamee waraana naqinii warrumti dhalatee tola taa'uura dhaqee biyyattii eegu jennaanii
baangaaleetti heerumna karaa nu banteedha jirtu malee jechaadha. Ani obbolaan keessanii yaadeetti bara. Obbolaan keessan fataa hidhee jiraatu dhaqanii biyyattii haa galaggalanuu biyyattii keessatti hojjetanuu daangaa biyyattii haa eeganuu daangaa biyyattii haa kabachiisanuu jedheetani malee waa biraa miti. Kanaafiyyuu namoonni akkasii moo barbaachisaadha laa namoonni akka bakkee argaman kun kabbaar naachuu sinii galee. Ananaasaa jette abdiidha. Konna bira jirti allaattii wayii yeroo naasoo inuma jetti allaattii wayii jira ananaasaa koyatti jettee Abdii gara ela nama miti allaattiin wallahi kana sagalee nu ta'uu qabdi jedhu yaad. Sagalee nu fataatu dhiisan. Maasii yaa'irti dhagaan jirtu allaattii wayii jirti kana aramni fudhattee ittiin tagaawaatu wayii inni naasaa bareedaa keessa bu'e akka waan natti himtu qaan natti itti nama naarsitii miti. Yoon immoo waa xiqqoo si sagalee dhanbee jedhe kaameraatu jira beektaa callisee nama miitii qabadha malee maal hin godhu. Jarri immoo hin jaallatu na caala jaallatu. Wallahi. Akkati gaafa tolini keenya gaachuudha billaadha kume warra argatanii rabbi isinii kennee jedhe akkuma bakkeetti nu jalaa rarcaasnaa ishee wallahi sagalee isiniif taana rakkoo tokko hin jiru akkuma intala sagalee taamaa jiru sagalee isiniif taana mucaa keenya nu biraa gara. Wallahi. Rufte dhattee sina hedduu booddee. Utuu isin teessu harki isinirraa muramu miilli isinirraa muramu harki isinirraa muramu dhorkuma. Isiniif dhaabbatti ilmoon keessan jechuudha. Amma inni nu jedhaarru. Jarri kan darbee barumsa kennaan ta'u addisiin dhufee ta'eerumuu jedhaan. Gaafa barumsa qabattee barattee iddoo wayii qabattee isinitti garagalti. Wallaahi badaa cimteedhaan sammuu kan. Addisiin dhufaa heerumuu miti giifsitti warri heerumtan dandeessanii hin gatinaa jajjabaadhaa shan ja'an nugaa jenne malee warri kaan naqaa heerumaa hin jenne warri heerumin of eeggadhaa warri heerumtan immoo itti daddabalaa da'amullee. Maali shanja gaafa inni keenya isa biyyaa immoo isa keenya isa biyyaa isa keenya gaafa inni kana ariidee an keenya immoo isa keenya isa biyyaa inni nu bootaa walanqaatu. Kan keenyan guddatti kan jiraa waraana dhayite waraanti kaa. Maal obboleessi kan kee dhaggeeffadhu obboleessi kan kee biyyaa qabamee waraanatti kennamaa jiru utuu of keessaa jechuudha qofaattuu manne qabaanne jenne jechuudha utuu qofaatti guddifachaa jiraanne jechuudha obboleessi kee maayii waraana dhaqa maaliif haati kee boochifamti abbaan kee maayii boochifama unnaan jalaa qabamaa jira kanaafuu jennaan qofaattuu manne guddifachuu qabnaan jiran gara kootiin. Akka booddee malee giftitti wanti si galu qabu akka booddee an Oromoodha lafa Oromoo ranaa kennaa jireenya Oromoon qoodadha akkasiin jenne hin galmoofti booleetti gizaasii gadi buutu isiin kun kan Suudaaniiti isiin kun kan Baangaaleeti isiin kun kan Paakistaanii jedhamte garmeeffamte lafa kaa'amti borwaa keessaan qabdu gadi ta'eef. Kanaan booda mootummaan qallabee guddisee gara waraanaatti ergataa keenya immoo ijoolleen Oromoo qulqulluun biyya keessaa dhumaartu immoo hin tamaarti hin qaraati hojjetaa mootummaa qulqulluu taate jiraatti jechuudha. Jarri immoo dhaqan membarii eegu intinaa eegu jarra itti kana murteessine beektaati. Qabeenya Oromootti darbuu hin dandeessu galmooftee galaarti gadi ta'eef. Akkasitti nu mana baankaalisi mana diryaa gurguramu kanatu argiteeti ijoolleen Oromoo achi ol Gurruma maadaam qimamii nyaataaranii. Wallahi maadaam qimamii nyaataaranii shamarraan kun ariin. Wallahi nu asii dachee nyaannaa jarri karaarra deddeemanii wanti jarri hojjetan maqaan isaanuma hundaa fafaa kana beektan miti. Dhaggeeffadhu lubbuun wallaahi billaahi dhugaa dubbachuu yoo ta'e Finfinnee keessaa kan mana gaarii qabu ijoollee warra kana diqaalaa galiidha itti achi keessatti galtee jiraatartu malee kan fooqi bareedaarra jiraatartu diqaalaa warra galiidhuma galtee itti jiraatartu malee ilmoon Oromoo qulqulluun meeqa fooqii tokko kan mootummaa Finfinnee keessaa qabu beektaniitiin mana gaarii tokko kan boolee keessaa keessa jiraataru beektanii wallaahi galiidha itti jiraataa jirti dhaaltee. Akka jettu nama hundaatti harkisaa jirta galee jiraattee jireenya gaarii jiraachaa jirta salaamaa alaikum warahmatullahi. Shamarran kun ariinsa gurruma keenya nyaata. Wallaahi. Akkas jechuun miti dhaggeeffadhu galii jiraattee bakka gaarii jiraataa jirti jechuun miti boolee maaliif Finfinneetti galfamti ijoolleen kun jennaan hin jedheem. Siluma Finfinnee keessatti dhimma mucattii kanarratti wanti yaadni jiru
ijoolleen durbaa ijoolluma durbaati. Wanni miirri waa balleessine isin jiru waa balleessuun isinuma jira garuu immoo irraa deebi'uun isinuma jira. Yaani qaalitiin kun baroo hojjettee utuu hin ta'ini. Eega silaa dhatte Baangaalicha Paakistaaniidha moo Baangaaliidha jettan yaani namicha itti guuree biraa deeme sana daa'ima irraa guurratee biraa deeme sana baay'een galateeffadhaan akka kiyyaatti. Baay'ee ulfaatu umuriin isaa baay'ee nuuf dheeratu. Maaliif jennaani wantan galateeffadhuuf tokkoffaa irratti maaliif jennaani ijoollee daa'ima irraa argate kana utuu qaallittii kana irratti dhiisee deeme ijoollee isaaf namni amna ofii isaatii mataa ofiitiin jiraachuu dadhabaaru kana irratti utuu daa'imman sadan sana yookaan lamman sana irratti dhiisee deeme daa'imman suni akkaataa itti jiraachiftuu mana kiraa kana akkaataa irraa kaffaltu kana isiif rabbi beeka. Isinii galte waa hedduurraa nu hambifate qaallittii rakkina keessa hambise tokko Paakistaanichi kuni lammaffaa immoo daa'ima isaa sana beela keessa fudhatee ofumaa isaatii tare akkasiin hin rakkanne. Isinii galte sadaffaa jechuudha nu warra ijoollee Oromoo keenya jechuudha biyya Arabaa keessa jirtu ijoollee shamarraa keenya. Manni gaddeebi'eera. Ijoollee Oromoo keenya ijoollee dubaraa keenya maqaa isii nutti tolche maaliif silaa kana ergasii diqaalaa fuudhanii nu galanii jiranu boolee keessatti manni walitti qabamte akka unqulaaliin daanqoo unqulaalii walitti qabamtee jirti maraa geeffadhaa jiraara biyyi nu silaa achi nu jirti sanarrattis yaada akka nuun goone bakka sanaaf galateeffadha. Isinii galte. Kan isiin immoo har'a nutti gabbaate kana yeelloo dhabdee jechuudha. Isiin nyaara sii haaddattee ija fuula asoo giddaan dhiqattee na gargaaraa maaloo minaaminii naa qabamuu qaba abbaan manaa mucaan harkaa fudhatee bade warqii kiyya fudhatee bade maali gaafa firmaan itti farramamee gaafa dhattee Baangaalii kana wajjiniin waan barbaadde miira sii qabachuu dadhabde waan barbaadde taatu Oromoo bira jira. Ilmaan Oromoo bira jira. No akkuma gaafa siccitiidhaan maatii sii wajjiniin fixatti hammas maatii siitti dawwaltee nama raataadhaa maraadheen bakkee keessa deema moo lafa gurgurtanii qehee keessaa caatii abukaadoo gurgurtanii na galchitanii gara biyya kootiitti na galfattan jechuu qabdu mucayyoon kun. Isinii galtee maatii siitiin mari'atte akkuma gaafa maatii siitiin mari'atte maatiin isii dawulaa biraatii geessee ni kaahidhu sana. Hammas akkuma isiin dhamarattee rakkattu kana dawlaa maatiin si bira dhaabbatee yookaan lafa gurguree yookaan mana gurguree mana qabu sana lafa qabu sana gurguree utuu siin maraattee jechuudha uffata baaftee hin deemin gara biyya dhiifa manaa godhe bakka kanatti ni ka'umaa hidhateera iyyuu maaltu beeka sanuu. Inshaallah isa akkasii rabbitti sii gaafata nikaa godhatee nikaa godhachuu baatee inni hajaasaa baatee jechuudha amma moofaa qullubbii keessaa godhee deemeera kanas inni isinii galtee mi'a ala irraa fixatu deeme inni gadhiisee kalas kanaan boodatti wanti isiin albutti baatee abba haniina gargaaraa ijoollee Oromoo na gargaaraa Oromoo koo na gargaaraa ijoollee afurnarraa fudhatee kana ta'e wallaahi Mubaarik Musammaa jechuudha dhimma kanarratti waan akkanarratti karaa nuu baasee dhaqee waan akkasii gargaara taanaan hin gargaarsiisa taanaan isatti gayyaananu. Akkasi wallaahi kaayyoon kiyya kana ijoolleen durbaa immoo tokko ni jirtani hundaa miti. Paakistaaniin Baangaaliin tokko keessanii hin beekna balbala irra taa'ee makiinaa barriitti banee ol galcha. Gaafa sana madaamiin ruuza geessiif jettee ruuza balbala irratti itti geessi jettee itti kenniti gaafa dhatte. Ijaan rukutamtee achi ol deebita matbaka keetti gaafa sana gaafa guyyaa sadaffaa matbaka keessa si duukaa dhufaa jira. Hin argaarras hin beeknas. Wajjiniin kottee kee ol hin fuudhin wajjiniin miila kee ol hin hayin. Akkanuma jechuudha ijoollee sadi sirra ta'ee sitta'ee sirraa deema sii galee. Kanaaf jechuudha ijoolleen dubaraa bareechaa of eeggadhaa. Miira keessan inshaallah miirri keessan marraa immoo tudduu keessan keessa jiramu. Ilaa yoo miira itti baafattu woo barbaadde jette jira wallaahi Maammadoon jechuudha Maammadoo baay'ee jira kan lammii kee ta'e kan si beeku sii galee kan ijoollee biyya keetii ta'e
wallahi kottuu na qaqqabi jedhe yoo nafsee si bahaa jiraate lubbuun si bahaa jiraate lubbuun si haa ba'u jechuuf abaarsa ta'a. Kanaaf ijoollee tokko tokkos ni jirti qulqulluun kan dalagaa kaayyoo biyyaa baateef dalagachaa jirtu kan kaayyoo maatii si jireenya maatii si guuttadhe jettee halkanii guyyaa haasaa madaamiitii fi beela dheebuu dandeessee jiraachaa jirtu ni jirti hundaa miti. Kanaaf bareechaa obboleessa koo obboleettii koo bareechaa of eeggadhaa waan akkasii kanarra qaalittii kana rabbi waa malee gadi hin finne qaalittii dayyuusa kana miira ofii dadhabuu miira ofii qabachuu dadhabdee itti guuree jennaan adda mee rabbi rasuuleedhaati maaluma viidiyoo baasee kana ati keessa suutumaan hin fixattu mubaarakiin hin gaafattuu keessoodhaan akkottu jedhee mubaarak tan nuu fide moo isiidhuma tan nuu bahe yaa mubaarak dubbii akkanaati waan akkasii takka isaan na qabe olin ba'amu nan dhiisan jettu kana dayyuusittiin jechuudha ol baatee moromuu kuna gargaraati kanaafi waalaikum assalaam kanaafi ijoolleen keenya ijoollee warri shamarraa bareechaa of eeggadhaa rabbi sina eegu wallaahi ajaa biyya keetiitti heerumi ajaa naafa biyya keetiitti heerumi maqaasiif qaba wallaahi billaahi maqaasiif qaba sii galee wallaahi utumanni si gatee deeme utumanni maal ta'e hamma meeqa argaa jirra maa kan ijoolleen maallaqa irraa nyaate yookaan wajjiniin tuma teessu abbaa manaa kooti jettee birrii tumatti fiddu tuma maal jettu gatee deemee jenna kokkeen isaa sitti hudhatti hojjetamee jechuudha nama meeqa fidamee maallaqni irraa kaffalchiifamee akka seeraatiin jaarsaaf jaarsiidhaan wajjiniin taaru meeqa jira lammii keeti kana dawlaa biraan cillaanfachiisee taree jennaani hadhaa dhuftee dawlaa biraa naa barbaadaa naa qabsiisaa akkam dawlaa biraa maan nu qabsiifnu lammii biraa akkam qabsiifnu weeru bichuma yoo dhiisan wala Itoophiyaa wala shee kilshee maal akkamitti dhiiftarree miira keessan qabachuu hin dandeessanoo wallahi inni fama dababbumaa wallahi inni fama inni famu atis kanas nyaata attaan dhugaatta kanas kijibaa kan kee kijibaadhaan ol hin bayiniiti inni famu ni heerumee tan laa gaafan biyya gala neeruma ka biyya namaatti heerumu kan biyyaa bahe sila farankaa barbaachan biyyaa bahe man kan siraatu biyyaa na baase ganzabi eega ni jira miti reennaa asiira dhaggeeffadhu kaafaa kan keessatti naman gorsaara miti yan dhaggeeffadhu dura ishi okay hayyee la asira burtukaanii miti asira maaliyoon inshallah dhuge wallahi an karoora kooti kan biyyaa bahe malee biyya namaatti heerumu biyyaan baane utuma jechuudha beektaa asiirri wayii dhugamtee jismii keessa shaashaa yoo nama jettesi ni jira ijoolleen Oromoo bareedan ni jira ajaanuu ni jira inshallah wallahi laazim fokkataa biyya silkii kana fuudhanii ittiin haasaan malee yoo namni ofiin dhufee nama haasaa silkii kana yoo qabatanii ittiin haasaan malee wallahi namti nama tokko hin jiru wallahi silkii isaa qabachuu dhiisanii naan kanaaf jechuudha ijoollee keenya rabbiin isin eegu ulfaadhaa galatoomaa xumuradheera jabaadhaatti muddaati yalla wallahi ajandaan bareedduudhuma dhufe kun yalla inni jedhe laame ayyee mana fooloo godhaa koppii linkii godhaa daafa zeef dhufte hojiin hojjetamaan jiru abdii itti fufi abdii gorsa kee itti fufi taappii koppii linkii godhaa walitti fooloo illee ergadhaa Sarama irraa yaada fuudhame wanti si hojjette kun sirriidha jechuu barbaaddiin maattan wanti mucayyoon tu hojjette sirriidha jechuu barbaaddee mee dubbadhu ani moo ankoyyuun beeku bukookoon beeku bukoo nama haasaa miti walumaa galatti malee ana qofa miti walumaa galatti shamarran biyya namaa deeman heeruman maa isiir heeruma biyyaa baani dhiirri biyyaan jiru sila laale jechuun sichi waan nama mudatu hin beeku garuu alhamdulillah isa duraanitti nama mudannee sichiti waan nama mudatu hin beeku heeruma biyyaan baane akka kiyyaatti heerumaa biyyaan baane namni heerumaadhaaf nan heeruma jedhee biyyaa bahe hin jiru hundinuu ol biyyuma arabaa keessa dhufee miira godhata miira godhattu sana simmeetiin dhufee kokkeesi ga'ee hudhatti si hojjetee jennaan geessitee baangaalii xiraa kanatti geessitee kennitu kana Oromoo ni jira naan mi senjeraan si dawwal irraa kaas ijoollee Oromoo naan mi kun faalamaati maal baangaalii jechuudha baangaalii wala hunda namaayyuu jechuudha yoon silkii koo fuudhee ittiin haasa'e malee namni dhufee giddii dhufeena keessa kaa'utu hin jiru namni silkiin naanaas namni naanaas hin jiru
يون سلكي راكاسي رانا سيبر ولا أورم ولا شيء ولا كل شيء سلكي لا يوافق تمتي وقت نبى ولا جنانيو دندس dhaggeeffadhu waan asitti ishii jedhee fudhadhu wannan إيش siin جد أني لا والله وبالله أنا دجتشورا يا لا كنو لا يا kijibdu فالكابا كجبامت والله كجبامت والله لازم كجبامت ما جاتون كنا ما دقول سلتشي كي كوفا سلتشي ساعة كيسو ما تينكا بريان كبا بلتين كبا بر بلسن كبا بر hammas dirqamaan heerumii namni siin jedhan jiru dirqamaan heerumii لا أن واي إرما سنتي ولما قالت ماني isii tattaallee akkasii kana taasii nama miiroo fi abbaattuu hataa miiroo fi an waggaa 10 biyya namaa keessa wallaahi maqaa rabbi jechuudha guyyaa tokko garagalee silkii namaatiin fudhu silkii kon namaan kennu eenyu na arga waggaa kurnan kana keessa hin heerumnes amma gaafa biyya galu wallaahi reefi nati afaan koo buutela reefi ayyee nagaafadhu jabaadhu soba malee addii qaama ofii keessanii banamee ol agarsiifamaa jiru hin sobina nu shamarran beeknaati maaliif kaa ati waggaa Rama ati koy abba mana ngabdu ati abba mana ko biyya jira kaa galeeraa ree biratti waggaa hunda ina jira biratti galeeraa biyya jira kaa innati fidee na jedhan turaa fudhatte yoo baay'ee yooma fidee na soba galeessa isa nan qallade isaan qallade booba abbaa mana ko biyya jira kaa nan qallade wallahi galeeraa ree hin galle nama yoo wana ati waggaa kurnan kana qoyaa mee warri kamuu itti godhadhaasi nan gaafadhaati ani wanta atti kana ati waggaa kana jedhin kolkollee wala nan arrabsin dhaggeeffadhu abdi ijoollee ofittan boona Gabbuusi bu'eetti tan gabbuusaa qutu. abdi ijoollee beekumsa wallahi ofittan boona maqaa rabbii waggaa uzee banan beeka qoy waggaa kurnan kana ati abbaa manaa keetti hin deebinee waggaa kurnan biyya arabaa keessa jiraatti ittiin deebinee abbaa manaa koo waliin anaasaa jireenya koo jaarrachuuf jireenya koo wayyeeffachuuf an biyyaa bahe waan ta'eef abbaa manaa koo wajjin waliin an jedha waliin anaasaa miti ka maaltu na heerumsiisaa maaltu nama naasosiisaa uzee fi baakgiraawundii jalaa deebi qoy waa tokko ni sii qabadee ka'e maaliif amma ani waggaa kurnan kana hin heerumne nama maaliif hin heerumne naan jettee kaa ture ma biyya namaa dhufee neerumere biyya namaa dhufee neerumere heerumni lamaa sila biyya lamaatii fi biyya namaatii biyya keessaa jira heerumni tokkichuma heerumneeruma heerumni tokkichuma jechuun biyya namaa dhufee biyya namaatti neerumne ka biyya uffata neerumne biyya uffata ni seefu malee Rama dubbiin jijjiirin ani heerumee bahee daa'imman guddifataara abbaa manaa qaba jedhi malee ani hin heerumne waggaa 10 jedha taphata akka waan kolaatee wayii meeshaan kee kolaatee baay'isi haa kolaasu waa'ee kolummaa naasofne jechuun miiraaf biyyaan baane dalagachuuf hin biyyaa bahe hin jedhe malee waa'ee miiraatii miti. Akka jedhi ilaa. Dalagachuuf hin biyyaa bahe karoora biyyaa na baase yaada biyyaa na baase malee. Jalqabaa isaa keeti habiibti jalqabaa isaa keeti sila akka jettu anti daariin qaba jettala.